Oromoo wanni beekuu qabu. Oromoo wanni wal hubachiisuu qabu. Rakkinni sirnarraa himale. Namootarraa, naannoorraa, bakka iddoo dhaloota warri nama miidhu jiru kun dhalatirraa miti. Iddoo tanarraa namoonni isa faarsan jiraachuun malchiisa. Irra guddaan nama gandummaan qabsoof fiddee warra gandummaan dammaysitee hiji yoggiin isinitti himu ittuma dhufu jirtanii. Yoo ajjeeses gujjaaf janiin. Yoo buqqaasee gujjaaf janiin. Yoo diigee gujjaaf janiin. Yoo maraatee qullaa fiigees gujjaaf janiin. Namni akka isaan jiru kana maaltu haza wal gandummaa jaan aramne. Nama gandummaan gartee qabsoof fiddee gandummaa keessaa baasuu hin dandeessu. Maaliif seenaan beeku. Sigalee aadaaf safuu Oromoo isa biran jirtu. Aadaaf safuun namuma kana. Seenaan namuma kana. Goonni namuma kana bakka. Kana bira teessee gartee dheedhii kanaan bilcheesseetti ibidda yoo shidaa olte sumaa qoraan fixatee duwiddi siccitee achi duuta malee kun hin bilchaatu jechuudha. Kana maal goota? Asuma dhiifteeti tataatu keessaa fudhattee tantaane galabanna hiixee kara qabsooteetii itti fuftaa jechuudha. Kara qabsooteetii itti fuftaa jechuudha. Oromoon wanni hubachuu qabu yaadaan anaasee kana jechuudha. Nama tokko kan nama fichisiisaa jiru jechuudha. Hayyoonni illee isinii himaa jiran. Eenyu akka rakkoo qabu, eenyu akka gartee cinqii nama kaahaa jiru, eenyu akka mootummaa mataa isaa ijaarrachuu barbaadu, sigalee. Hayyoonni guutuun lafa kaahaa jiran jechuudha. Namoonni caasaan miskiinni ergamtee ilmaan guddifattu rakkoo, ifiifuu rakkoo keessa jirti rakkoo akkamii qabdi. Saniifuu ummanni keenya dammaquu qaba jechuudha. Amma sheekotii musliimaa tana maal godhu jira? Nama miliyeena 112 Dubaay mana bitatee hin beekan. Amma sheekotii isin gootota keenya jettanii proofaayilarra kaayyattanii yaatan tan wanni afaan isii qabe. Wanni sagalee ummataa ta'uu dhoor. Sigalee. Wanni khoottu eebbise hoggii abiyyi jeen shimallis itti ergee khoottaa dafaa du'aayii godhaa hoggii janii wanni du'aayiin qeebalamne tana godhaa ooltuu harka ol qabdee hudduun isii mada cuftisi. Maanoo tuttuisisee fixe jechuudha. Maaliif inni beek muslima jaalateetii miti. Oromoon bar kiristaanummaarraa rakkoon qabu. Oromoon muslimummaarraa rakkoon qabu. Rakkoon teenya bar sirna. Inni akka waan gartee namni sheekoo amma hoggii muslima bira dhaqe akka waan sheekotii tana hoggii fi qabe sheekotii tana laayisena kennee sigalee hoggii tana fi qabe waan akka kiristaanitti aareetti fakkeessee dhiyeessa jechuudha. Adeero muslimni waan arkate qabsoo isaatiin arkate malee waa takka waan namichi kun kenneef hin qabu. Waa takka waan namichi kun kenneef hin qabu. Tana hubadha. Muslimaaf wanni jijjiirame jirti. Ammas giinni najjaashii su yoo jaarame arraba kiyyarraa rifeensa buqqisa amma dura amal lama duraan isiniin jeebar. Hanga ammaa jaarame. Mee dubbumatti jatana jala deemaa caljaa. Sigalee. Wallahi billahi ittuma dhufta. Amma deengadda waa'ee taayyeetii fi waa'ee lammaatii fi waa'ee marroo waa'ee jaawaraaseetiin ture taayyeen kitaaba bitate amma lammaa fi marroo qofaan naafee jechuudha. Numa eeydan tanaas. Tamma sheekotii tanaas ittuma dhufuu teessan. Sheekotiin masqaa taatee jirti. Qabrii maallaqaa taatee jirti jechuudha. Waa takka tanarraa gartee sheekotii manzaraa tana. Sheekotii manzaraa wayin arraa jeeni. Tanarraa waa eeguu jechuun gartee dhagarraa quncee eeggachuu jechuudha. Billaacharraa damma yookaan aanan eeggachuu jechuudha. Sheekotii osoon Aksum barattoota dhibbaa fi waa. Barattoota dhibbaa fi waa. Huccuu mulqattanii guntuta lulaan ugarsiisaa qorumsa fudhattan malee abadan jaanii osoon arihanii jire hafuurri tokkorraan bahin. Osoon miskiina muslimarra manni diigamaa jiru. Bar sheekha jechuun imaama jechuun abbaa bar Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam eegaan an deemi booda
sheekutii jala yaa'ee bar aalima jala yaa'ee maaliif ja sigale aalima garaatii miti aalima dhugaati aalima ilmii qabu sigale aalima ilmii qabu je kana jala yaa'ee sigale hanka kana ergamaan keenyaa ukkasin nuudhaame mee isii ummata muslimaati sagalee taatu arki ummata muslimaa ka Itoophiyaa keessa miidhame Los Angeles faatu tuuti gabbaate maaliif harki Los Angeles gartee tana waayee irra kaayyate mitiidha irraas hin kaayyanne wanta godhu isi Los Angeles faa sagalee taati Falastiin faa sagalee taati jechuudha maaliif dhimmi kun abiyyi wajji walitti hin dhufu dhimma abiyyi walitti hin dhufne maasha Allah jettee garaa deddeereessite sigale namni isii duru as yaa'u namni isii duru gayyaa'u tokko hin jiru jechuudha sigale dhimma abiyyi waliin tuyin irratti qaroodha namni isii duru boosti godhu namni isii duru maal godhu hin jiru jechuudha saniifu tana maaliifin isinii kaase amma namoota gariin harka gartee eega namichi hordofee amantiin teenya waar addeero amantii teenya mililikii dhabamsiisuu hin dandeenye digal mililik dhiisi Awurooppaan guddoon tun gaafa gartee itti kaatee haga ammatti Ameerikaan guddoon keessa jiraannu tun gaafa lafaa kaatee dhabamsiisuu hin dandeenye ifiif caccabtee gattettee isii harka kennattee jechuudha rabbiitti isaa amantii teenya muslimni waan arkate qabsoo isaatiin arkate malee waa takka waan sirni kun irraa fide takka sigale hin qabdu jechuudha dhugaa kee tana sheekota baankii sigale sheekota baankii ti malee tun sheekota rabbiiti miti saniifu sheekota gartee joollee aksumiin siin jeessabu joollee aksumsan sigale saniifu sheekota gartee sagaleen ta'iniitu sabboona gootota maarro ummata jimmaa ka buqqa'u jiru kana raayyafa ummata kanaan ta'iniitu Los Angeles abaaraa so kana hunda wallahi billahi ani citi isaanii yoo gabbaasaa jettan waan maallaqa isaan biyya ala guuru jiran maashina gurguddaa isin bittan san hunda waan isaan itti godhu jiran kan isin ummata miskiina bishaaniin baasaa jettanii bittanii beeytanii maashina san hunda bakka jiru beeytanii mee miskiina kamiif bishaan baasaa jira maashinnummaan isin akkasit dhaabbattanii maallaqa buuftanii bittan sun dhugaa walitti hoo himne malee wajji yaa'uun hin danda'amu kanaaf reefu akka jaawari dhugaa barreeffadhaa dhugaan bulaa sigale yoo dhuuydanillee numa barreeffadhaa dhuuyne jettanii ji'ee wanniin angartee akka kitaaba jaawar fakkeenya fideef badii duraan dalagaa turee fi tolcha ammatti jiru hundaa'u barreessee lafa kaa'e waarraa barachuu qabna wanniin anjuuf tanaa jechuudha bakka isaanuma faarsu isaanuma hay jechu sheekha keenya maarre keenya jechu inni ummata sagaleen ta'u ummata kana taa'ee gartee bineensa wajji kana zarafaa jechu so kana hunda wanni fideef ortodoksii jibbeetii miti wanni sheekotiif qabu jiru warri durooyni kennu jiruuf kun abiyyi turkii dhaqee salaatu isaa way beeytaniis turkii yoggii dhaqee ni salaataa bar xayyib ordugaan silaa carraadha itti dhihaattee gaafatte abiyyi muslima beek namichi wanti kun namichummaan arab imreet kun ibnu zi'ad ibnu daawid kun abiyyi amma muslima be hoggi dubai dhaqee sini salaata jarana osuma udoon qabna Allah kan takka dhiqateen beeni quraanni kan duraan beekumi abbaan fedhe sanu attahiyatu kan akkatti taa'u siin jalla akka shayxaana nabi arketti ka gonno baay'ee ta'a siin jalti hoggi attahiyatu taa'u sigale namni hundi bar muslim kuno gaafadha abba feete annama inni bira salaatee rifatee naayina kristaan hay sabuna michi qiyama so saniifu obbolee solaal si shawwadu jira wanni inni gartee muslimaa ta'ee kristaana miidhu jirtu akkuma masgiida najjaashi kan jaaruudhaaf maallaqa guuranii haga ammatti dubbiin isaa bakkatti qabamteen beeka saniin gabbahee isinit dubbade yoo masgiidni sun jaarame jira haga ammaa jaarame
wannitti gartee namichi ajajaan duraasun qarawallooti dhufe sun mufti wannitti ari'ame masgiida kana jaaruu dide janiitimi Abrahaam tufaa dhufe ijaare hin jaaramu beekaa sossobuutti kennan ani niin beeka sirritti hin beekaa deeru sigale sheekoti immoo kam godha waa maanootu isisanii jiranii jechuudha ichiin ergaa beekadhaa jaan sigale poostii sin godhani so saniifu obboleeyso awwannin isiniin juu wannin isin kadhadhu wanni inni gartee muslimaa tolee kiristaana miidhe hin jirtu jechuudha arra mirga kanne arra dubbachuu dandeenye maal mirga adeeroo qabsoo qeeroo fi qarree dimsaachin sammaaliisan joollee ashiite isin dura qaa jettee dhumte san joollee sanii fidee jechuudha sigale joollee sanii fidee jechuudha seenaan rirminyaatu jaan sigale saniifu wanni namni keenya hubachuu qabu tanaa jechuudha inni akkasii waliin naqee jiraachuu barbaada jechuudha waliin naqee jiraachuu barbaada ummanni keenya dammaqaa sigale abbaan gadaa osoo Oromoo irratti manni diigamu gabbahee Oromoo wajjin gaddin miskiina Oromootiin gaddin abbaa gadaa keeti sheeyitichi osoo ati masgiidni sirratti diigamu jiru ilmaan 10 wajji ala darbamu jirtu ilmaan 20 wajji jaartii 4 wajji alatti ari'amaa jirtu sigale sheeyitichi gabbee sagalee siin tahin sheekha keeti sigale sheekha keeti qeensiin osoo ati dhumaa jirtu sigale osoo ati caphaa jirtu osoo ati boohaa jirtu osoo ati gudeedamaa jirtu gidirfamaa jirtu saamamaa jirtu ilmoon tee fuula duratti rashanamaa jirtu qeensiin gabbahee sagalee siin ta'in qeensii keeti sigale san murtee isaan isinii jechuudha ummanni keenya dammaysuu qabnaa warri lafa qabee namicha kanaan taa'u jiru warra kanaa jechuudha warri lafa qabee namicha kanaan taa'u jiru warra kanaa jechuudha kadheen gadda jaawar Muhammad afaan isaati meesh abbootiin amantiitiif abbootiin gadaa gabbahaati duumatana balaaleeffadhaa jee kadhatee daddabee jechuudha wallaaleetii miti bar walla afaan siyaasaatiin isinitti himu jira bannamni isiniin galu malee afaan siyaasaatiin isinitti himu jira bannamni jarri bitamee jira warri ati sheekha kiyyeetu abbaa gadaa kiyyeetu qeensii kiyyeetu hayyuu kiyya maarree kiyyeetu bitamee jira jechuu sitti himu jira bannamni sigale if dhaqqabi sitti himu jira bannamni sigale saniifu osoon ummata kanarra diigamu osoon ummanni kun akka rakkachaa jiru sigale hay mee baay'atuma khamiin gaafiin nattaati baranni aan bar konfiisin ta'e mee baay'atuma khami Itoophiyaa doolaarri kufee gaafa isaan aangoo qabatan doolaarri qarshii 26 27 28 ture guyyaa asii arguu turre guyyaa 28 ta'e way arra maalla inni guddata jennee gammaduu turre kana doolaara 50 yoo nama tokko ergite namni quufee enjoy godhe wallahi doolaara 50 qofa yoo nama ergite arra doolaara 50 mi dhibba yoo nama ergite guyyaa lama sadi booda duru sidda wale yaabo sigale sinje ha jireenya kana qaale khayse gaafa ilmaan kana khoriidari jettee dhuftee manarra diitu qorqorroo takka nama bitachuu hin danda'u bulkeeta tokko namni bitachuu hin danda'u sigale amma numaatu qarshiin 10 qarshiin 20 faa waa takka hin bittu jana akkuma waraqaa darbite sigale hay namni duursa khoriidarii tana ban nama jiraateetu khoriidarii tana waan bebereedduu tana bashanana sigale
waan bebreeddu tanabbashannanaa bar nama jiraateetu bar bakka ililli bereeddu keessa deemaa bar nama jiraatee bar beeta mangistii bereeddu keessatti wal filee wal filchiisa fataa bar sigale ummata nagee dhorkee bar namichi kun ummataan ani khaafirraa na buusaa rabbi sodaadhaa jechaa jira bar dura kam godhe nagee isin dhorke boochanii awwaallattanii usanii tetteeysanii jechuudha hay ni tetteeysanii jee gibira isinit dabalee jechuudha gibiraas liqeeffattanii biyyaalatti dawwaltanii kana maala qabuu fi dachii gurguratu firraa kafaltanii tetteeysanii jechuudha hay saba ummanni mallee hiriiran ba'u jee aareeti ammaas maal godhe ajjeesu fideewu lafaa kaa firraa na buusaa rabbi sodaadhaa jechuu jira tiyyaa aangoo gadhiisuun natti ulfaatte wanni nimi oyti please rabbi sodaadhaa lafaa kaa firraa na buusa isiniin jechuu jira eegale kaa lafaa na buusaa jechuu jira maal eeydanii why you waiting for isiniin jechaa jira nagaa isin dhorke hin kaatan jireenya isin qaaleyse hin kaatan mana isin irra diiga hin kaatan amma isinin gatagaa eega ka'uu diddan jeeti isin fixu jira zigal susaniifu itti dalagaasa jira jechuu namichi rabbi sodaadhaa kaana buusaa jechuu jira amma oduun takka takka akka bahaa jirtutti Tiraampi biran na afeeraa jeeti sigale yaa Tiraampi annama gartee Tiraampi jalaa dubbachuu dideeti imbaasiichi Ameerikaa san dhaqee dippiloomaasota wana wali qabate ani nama gartee noobilii badhaafame nama guddaa addunyaati rabbi sodaadhaa ichi dhaqeetiin footoo ka'uu fedha Tiraampi fawachi inni silaawu siyaasaan isaa footumame siyaasaa suuraa sigale ichi dhaqeetiin footoo ka'uu fedha rabbi sodaadhaati inauguration yookaan kahuu Tiraampi tanarran na afeeraa jeeti Ameerikaan jalaa diddee Hayilamaariyaam afeerte yani maaliif Hayilamaariyaam afeerte yoo Hayilamaariyaam afeerte illee nama nagayaan gadhiisee biyya Itoophiyaa san seef godhe jechuudha nama aangoo gadhiise sigale hiikaan isii tan nama if caala aangoo isaatii caala maallaqa akkasitti wayyaanee wajji dabbuifatu san caala Itoophiyaan seef biititi yatahu qabdi jee sigale aangoo gadhiisee jechuudha Hayilamaariyaam yoo afeeramellee namni dura deeggaru anaa jechuudha nama akkasiiti jechuudha namicha dheengadda addunyaan guutuun xayyaaraa fardaa makiinaa miilaan dooniin barbaadduutu arra gartee inviteeshina yookaan waraqaa afeerraa takka ichirraan dhufa baay'ata kiyya baaseetiin dhufa sigale baay'ata kiyya baaseetiin dhufa rabbii jaanaa afeera achuma dhufeeti footoo ji'ee gartee kadhateerraa dhabee jechuudha nama dheengadda addunyaan tun guutuun goota beektu Soomaaliyaan qoqqeen sun harka kennisiifte Soomaaliyaa bar masorooma san jirtii bar mootummaa Soomaaliyaa waraanni isaa eegu dippiloomaasiin fuula keessa isa tumte madfii diidamii takka dhukaase Soomaaliyaa dheengadda akka sheeyxaana fuula guure yoo Hassan Sheek namni bira jeellee fuula guure haadiree meeqa sababa saniin biyya are nagaya buusii asirraa utaalte ma biyya biroo keessa gartee nunnaqin jennaan dalaga raari akkamitti gartee kharo wanta afaan dubbatta nugusa afaan dubbattaye warra dheengadda isa dhiichisee lafa dhiitee huuyjee girgirii kaayee baharri diimaan dhufe yaa rabbi galatoomii malee maaltu naa hafe gaa huuyjee gartee abbichuu waan jee hojii jijjiira abbichuu waan jee mitirkishoo adeero abbichuu jechuun aaktara bara screener ra khatabatu saniif nama duuba tabachiisa warra duuba tabachiisu san hunda cabsee if duuba fiteeti sigale harree if qofa if interrisee taa'u jira harree yoo ba'aar kattee rafeete qofa siideemti male yaadu sigale xiinxaluu hojjechuun dalagaasiitii miti jechuudha nyaachuu baachuu qofa harree gaafa qaniin ga'e du'uu qofa sigale kana interriseeti dippiloomaasiin abbichuu waan inni jee wanni inni jemma hojii jijjiiramti sigale arrani dhaamota ganda keenya kana hin dhaamota
abbichuun akkana abbichuun maali mitirkishoodha abbichuu baamalaati amma ziiznu godha amma bahara diimaa fida waan jeemma hujji jijjiira hayamaan jijjiirin fannoon maammoo ajee maammoo sigale maammoo wayyaanee bar nurraa eegalii bar nummoohee bar isaan moohee si fakkaatte hayyoota meeqa jajjabaa meeqa sigale khaduubaan tarrisee tattaa'uu moohee bar wayyaan beeyta akkasi arra arkite jeeti yaada nama Soomaaliyaan harka kennisiifte nama Keeniyaan funyaan itti ol qabatte jechu so yeroo biitti kana taatee jirtu tana keessatti nugusummaa barbaada yeroo gandii guutuun addunyaan guutuun isa balaaleyfattetti afeerraa Ameerikaa guddoo tanarraa barbaada Ameerikaan duraanuu wanni Itoophiyaa barbaadduuf ergachuuf akkan ergamne ta'ee jira maaltu ganaa isa barbaada that's it game is over jechu taphni dhumate jechu sigale saniifu waan hin haasee kana hunda amala namicha kanin isin hime kana hunda ajjechaa deemaa jirtu tana hunda gibira ummata keenyarra fe'ame hunda sigale gibira ummata keenyarra fe'ame hunda akkitti isin mo'uu dandeessan awwajawwee ta'e akkitti isin mo'uu dandeessan akkitti isin injifachuu dandeessan maali akkitti isin injifachuu dandeessan tokkummaa keessanii yoo tokkummaan qaban yoo waliin dhageeffan yoo hayyoota keetirra dhiibbaan goon yoo gartee waan warri paartii teetii siinjee jala ceetee Oromoo gartee Oromoo duulte hayyoo Oromoo duulte beekaa Oromoo duulte aktiivistii Oromoo duulte sigale game is over jechu tokkummaa qofa kan baasu sabaa sablammii wajji jaawar kaleena gammachiisi rabbi umrii isaa dheerisu baal Oromoon baalagee miti jesigale kan sababiroo maqaan taane yaamtu jecha sanii cinaafne jechi dhiiraa sanii cinaafne ammoo osoo dhala amaaraa kan isin wajji bashannantan kana isin jalaa guurra jenne yaa kijibtoota warra amaarreen bulchu maarreen ati eenyu gangalchaa bulta amaara gangalchaa bulta yaa qalbi sigil aldayuus min alhudz ya arabni gowwaan alkan dhiibaa bulu qomataa jaga nama gabbe afaan oromootiin akkana jechuudha gowwaan alkan gangalchaa bulu waan alkan dhiibaa bulu ganama gabbe nishuruuf koyti akkana jee arrabsaa jaasi edabar akka gartee muslima ka'abaa ziyaaraa bulisi huddu amara ziyaaraa buleeti ganama gabbe nuti isaanii wajji tokko miti sinja kijibaan warruma amara gartee balaaleyfatuutu amara wajji hariiroo qaba amaarri obboleeyyan keenya gale wajji baranne wajji guddanne wajji dhalanne rabbiitu Itoophiyaa irratti wajji nu uume gale qabsoon amaarri keessin jirre Oromoonis keessin jirre sigale tafiin xabaatiin agarree jechuudha waloodhaan diina moohatanii jechu ilkeen tabakka takka jirtu waacineen isiniin jenna sigale namni isinirraa amaara jaalatun jiru warri amaara miidiyaa irratti tolbee sirna maarreen nurra fituu deema sirna miitirkishoo sirni amma nurra jiru kun sirna akkami sigale sirna akkami sirni kanarra badaa yoo addunyaarra ni jira akhiraa dhayneen garre addunyaa hanga garre kanatti seenaa fi tan garreerraa wanni dhageenya sirna kanarra badaa ni jira sirna haadha dura teessisanii ilmoo jeesan sigale sirna haadha dura teessisanii ilmoo ajjeesan sirna haadha duratti
abbaa manaa dura jaartii gudeedan abbaa duratti ilmoo gudeedan ilmoo dhiiraa sanuu dhala osoo hin taane sigale waan guutuu amataaf namni qotate fuudhanii ibiddatti kaan mana ati kadhattuus dalagattuus kuulii godhattuus gartee ilmaan kanarra jaarratti amma manni kee kun fokkataadha hoggi mootiin asiin bahu mana kana arkuun barbaadu jedhanii dhufanii mana kee kana diigan sirni kanarra badaani jira mana diigan san bar liqii fuudhiitii waan itti diina nuu kafalii siin jedhanii kana tinarraan diiginaa jettee boochu diiganiiti sigale kana tinarraan diiginaa jettee boochu diiganiiti waan itti diine as kenni jedhanii milishaan si cafa qabar sirni kanarra badaani jira an takka dhagahilleen beeku sigale dhagahilleen beeku arkilleen beeku takka sirna dhufee mana namarra diigu Awurooppaa footoo laalee Google irratti taa'ee YouTube irratti Awurooppaa tana laalee Awurooppaan tun bar fooyyetti akkatti hin bareedne bar sigale fooyyetti akkatti hin bareedne mee baay'atuma gartee magaalaa dila diigu jiru tanaan baasu eessi jira baay'annummaan manuma dila kanaan jaaru ispaaltii karaan godhu eessi jira sigale yoga akka waraana isin hin beeyneen isinitti as baasa jeeyani yoo isin aangooti jajala buluu baattan gaafa ayyaana sa warri afaan amaara beeku ginaayimu waraana isin hin beeyne kan takka isin hin dhagahinin isin gabbaasa jeeyan sigale kan takka isin gartaniin beey waraana ummata injifate takka hin garrin taankii fi baankii ummata injifate takka hin garrin adeero taankii waraana titika ati yaaftu kana dhiisi niikuleeraan ummata injifachuu dadhabde Ameerikaan guddoon tun Afgaanistaan san mo'uu dadhabde Raashiyaan guddoon sun Afgaanistaan tana mo'uu dadhabde yeroo hunda revoluutiona mo'uun ni ulfaatti sigale himmootu sidhiisii warra niikuleera qabu mo'uu dadhabde maaliin godhaan sidheereessaa Hamaas Israa'el akkasitti marsite boolla keessatti akkasitti nyaata dhugaatii irraa murtee ibiddatti buusaa turte hosteejii yookaan ummata isaanii gartee butame nama tokko baafachuu dadhabde jechuudha humna wanni dhufaan jirtu arra nagayaan taanaan kun ijoollee san boollaa yaasanii fidu jiranii jechuudha nagayaan harka kennitee farramte niin dhabamsiisa akkanaan godha nyaatanyahuun Israa'el harka kennatee nagaya fudhate nyaatanyahuun Itoophiyaa hoo hadhiiga malee hin jiran sunoo dhiiroo yoo marka kennatee takkaa kara qabri takkaa kara biyya baqaa hutaa sa'aatiin lakkaawamaa jira sigale saniifu nama ummata moohee rabbiin warsiifne abbaa fedhe sidhiisii wayyaaneen baankii fi taankii fi gartee tika guddoo akkasii qabdu sunu ummata moohuu hin dandeenye ummata moohuu hin dandeenye si Finfinnee qofa harkaa qabu kana dhiise saniifu wanni tan hunda isiniin jeef ummata lammii biroo deengaddaas Amaara isinumaa bilisoomsee bar Oromoon bar itti gaafatamummaa qabdanii bar namni hundi bar isinirra wallolu jira isinirra wallolu jira bar namni hundi sigale saniifu awwannin isiniin juu wannin isin kadhadhu obboleeyyan kiyya hundi keessanu wanni godhuu qabna tokkummaa keenya jabeeffachuu sabaa sablammii wajjin hojjechuu dursa hayyoonni keenya dhaamsa maayyii kaniin isinii dhaamu hayyoonni keenya hulaa cufattanii wal gangalchitanii wal cafaytanii wal arrabsitanii waan takkarra walii galtanii gabbaatanii eenyu firoonfachuu qabnarrattis walii galtanii maalirra firoonfachuu qabna diinagdeerra immoo dippiloomaasiirra immoo
maal irratti akka firoonfachuu qabdu hunda adda baafattee eega walii galtee booda gabbaatee fira kee asiyaan mattaa jechuudha. Qabsoon kophaa xumura harkattee takkallee hin jirtu jechuudha. Kun Sheek Abbutaati. Nagaan jiraadhu. Yeroo itti aantu inshallah hanga walii jechaanutti tanuma sheer walii godha.